Biiroon Fayyaa Oromiyaa magaalaa Adaamaatti manguddoota dhaabbata waldaa gargaarsa manguddoota Sadaqayaasitti argamaniif tajaajila lammummaan qorannoo fayyaa bilisaa taasisuun maaddii qoode. Biiroo Fayyaa Oromiyaatti Daayirektoreetiin Idileessa Koorniyaa Fayyaa haadholee fi daa'immanii ogeessota qindeessuun hojicha raawwate. Fayyaa haadholii fi daa'immanii manguddoota akkasumas namoota saaxilamoo ta'an qaqqabuu fi tajaajila fayyaa idileessuun toora xiyyeeffannoo hojii keenyaa jedhan Daayirektoriitichaa Siistar Salaamasan. Hojiin keenya bakka jaha gurguddootti qoodama. Jarris waa'ee daa'immanii, waa'ee dubartoota, waa'ee maanguddoota, waa'ee hawaasa saaxilamoo ta'anii alarra jiran kanaa fi waa'ee dargaggoof qaama miidhamaa ilaallata. Kanuma bu'uura taasifachuun maanguddoota dhaabbata Sadaqayaasiin kunuunfamaa jiraniif sakatta'insa fayyaa fi yaala taasifnee ibsan. Dabalataanis uffata halkanii arjoomuu fi maanguddoota 130f maaddiin qoodameera kan jedhan Siistar Salaam tajaajilli lammummaa qarshii 700tti tilmaamamu hojichaan kennamuu himan. Akka naannichaatti tajaajilli lammummaa fayyaa sadarkaan raawwatamu rakkoolee hawaas-dinagdee lammiilee furuu keessatti shoora olaanaa taphataa akka jirus eeraniiru. Har'a bakka itti argamnee jirru dhaabbata waldaa gargaarsa maanguddoota Sadaqayaasiin keessa jirra. Saniif guyyaa har'a fayyummaan isaanii maal fakkaata? Fayyummaa isaanii irratti dabalataan yaaliiwwan adda addaa sakatta'insa fayyaa adda addaa gochaa jirra. Isaan alatti immoo maaddii qoodu laaqana maanguddoota 130 ta'aniif dhiiraaf dubartiidhaan jiran nyaata nyaachisnee deeggarsa uffata halkanii muraasa finnee dhufneetu jechuudha. Kanaafuu kaayyoonsa maanguddoota laaluu, kabajuu, tajaajila yaalaa kennuu, gargaarsa yaalaa, gargaarsa meeshaa, gargaarsa waliigalaa taasisuudhaaf iddoo kanatti akka biiroo fayyaatti argamnee jirra jechuudha. Qorannoo taasifame bu'uura gochuun yaala barbaachisu dhaabbilee fi ogeeyyii fayyaa adda addaa qindeessuun itti fufiinsaan ni kennina jedhan. Itti gaafatamtuun waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Siistar Samiraa Muhammad. Yaa guyyaa hadhaa biiroon fayyaa Oromiyaa Daayirektoreetiin Daayirektaraa Koorniyaa namoota maanguddoota kunuunsa barbaadan maaddii qooduu fi tajaajila yaalii bilisaa, tajaajila lammummaa taasisuudhaaf magaalaa keenyatti argamaniiru. Nus ogeeyyii fayyaa keenya waliin taasisuudhaan tokkoffaa dhukkuboota turanii jiraatan adda baasu, kunuunsa iddootti barbaadanis hojiin qindoominaan hojjetamaa jiru jira. Haa ta'utii garuu iddoon akkasii xiyyeeffannaa addaa barbaada. Hunda caalammoo haala maanguddootni kunneen tajaajila inshuraansii fayyaa keessatti hammataman ni mijeessinaa kaasan. Nus hojiiwwan keessattuu yaalii tajaajila yaalii akka argatan inshuraansii fayyaa hawaasaa haala mijeessuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef hadha kana assignmenticha qabannee deemaa jirra. Maaliif yeroo horannaa miseensaati. Tajaajila kana keessatti immoo namoota harka qalleeyyiidhaaf bajanni mootummaas bulchiinsi magaalaas hin qabata. Qaamolee dhaabbata garagaraas hawaasa hirmaachisuudhaan tajaajila lammummaa inshuraansii fayyaa hawaasaa akka bitaniif taasisuudhaan baay'ee murteessaa ta'eera waan ta'eef kana assignmenticha qabannee yeroo gabaabaa keessatti tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa akka argatan ni taasisna. Maanguddoonni dubbifne yaada kennaniin yaalli kun jikkiyyas naguma amma wayyuman jira. Fayyaa argatanii xeenaa isaanii argatan waa'ee isaan jiraachuuf kaf isaan godhu jedheetan bakka kana bicha በመለው ማዋን ቀቡ አይን ምርመራ ነው የተደረገልኝና ከዛ በኋላ ደግሞ በመጀመሪያ በመነጽር አዛልኛለች በዛ መሰረት ያው እና ቀጥሎ ደግሞ ሌላ ምንድነው ምርመራ ነገር ካስፈለገ ወደዛ እንዲሄድ አንይጻፈኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ በእውነት ካሁኑ በዚህኛው እንትን በጣም የተለየ ነው በጣም ደስ የሚል ነው